Furtuu Multimedia Production. Irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti. Irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti. Yaa obboleeyyan kiyya kottaa haa barannu ilmi diin islaamaa hundaan haa qabannu wallaalli nun baasu jam'aa muslimtoota kottaa haa barannu barnoota tawhidaa. Rabbiin kenna buuse qur'aanul kariimiin baradhaa nuun jedhee isarraa bar ilmi ka isarraa didee yoomuun kasaarama kottaa haa barannu ilmi diin islaamaa. Madda waa hundaatiif barnoonni jalqaba kaayoo kan kee hundaa isaf keessaa qaba kottuti baradhu barnoota aqiidaa bal'iftuu tawhidaa dhabamsiiftuu bidaa. Kottu haa barannu qur'aanaf hadiisa onneef sammuu tantee isa si bal'isa gammachuu tanteetiif gammachuu hawaasa har'a qofaa miti barsi gammachiisa. Faayidaan ilmi silaa way gammachuu qofa yoo barnoota diddeen taata jaamaa doofa waa hundaahuu bariin tahin jaamaa doofa barnoota hundaafuu qur'aana hangafa. Isa keessa jira barnoonni waa hunda saayinsii feetullee isa keessaa madda yaa booda hima dhiiftee maal nyaatuudhaaf feeyda kottu haa barannu barnoota tawhidaa. Irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti. Ammaaliif uumame isa keessa beeyta erga uumamtee hoo booda eessa hedda fuuldura keetitti maaltu si eeggata isarraa hubattee haqarra deebita. Yoonin maal hojjedhe qabxii gaarii fida asittis gammadee bordaran gammada hamturraa fagaattee waan gaarii dalayda jannataaf qophaahuu homa laaftuu seeta. Kottu haa barannu barnoota tawhidaa dhabamsiiftuu bidaa bal'iftuu aqiidaa. Yoo ilmi baratte aqiidaa filatta tanatu dhugaadhaaf soba addaan beeyta yoo ilmiin baratiin karaa feete deemta osoo homaan argeen qiyaamaa salphatta. Maaf baratuu dhabdeef achittis qixaata uzriin takkan jirtu mee akkami taata silaa diin barattee hordoftee aqiidaa hadiisaf qur'aanaa dalaydee waa hunda akiraa keessatti jannataan gammadda. Yaa nama muslimaa aqiidaa hubadhu firqaa heddu jira ofirraa qoradhu jaddaa fi jadiidaan dura waa hin jirtu yoo diinii baranne tanaahuu qoratta. Kottu haa barannu barnoota aqiidaa. Irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti. Nuufilee ilaahiin aqiidaa tawhidaa nama baasa baasee bor isa gaafata diinin ufii guutuu ati maalin guutta waan nabiin hin beekiin ati eessaa fuuta. Kotturraa dhaabbadhu akiraa rakkatta kottu haa barannu barnoota aqiidaa bal'iftuu tawhidaa dhabamsiiftuu bidaa. Yaa nama muslimaa keessattuu shabaabni sirra beekasi caala jechuu mi'ani na yaachise wallaahi dubbiin kenna kuni saba koo lammii koo tokkoonu lafeeni kun ilmaan aadamii tokkoonu abbaani martuu bifa maraanuu na yaachiftani addunyaaf akiraa nummaan miidhamuuni kunoo hiyyoomannee keessattuu qalbiini ba'aan adda addaa nurra kaayamnaani mee haa wal gaafannu maali rakkoon teenna isan nu badhaase qur'aanan mubiina. Irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti
kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti irra caalan nama addunyaa keessatti kan baree barsiisu hunda namaayyuti kan ilmi facaasu hanga jiruu isaati jannataan gammada akiraa keessatti jannataan gammada akiraa keessatti